Welcome baga dhuftanii wantoota tokko ka wajji ilaallu ta'a. Wantoonni amma wajji ilaallu kun wantoota barumsa guddaa nuu kennanidha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti kan ilaallu maal jedha waliin haa dubbisnu. Stay hopeful. Stay hopeful. Nama abdii qabu ta'e yookiin nama abdiidhaan turu ta'e. God is miracle. Raajin Rabbii don't come late in turtu. They come ni dhufti right on time yeroo ishii eeggattee jedha. Asirratti maal barachuu feena? Jecha stay hopeful jedhu kanaan haasawaa keenya kan guyyaa guyyaa keessatti himoota akkamii jechuu dandeenya ka jedhu ilaallaa jechuudha. Akkasuma miracles ka jedhu raajii isa jedhu kanaanoo himoota akkamii uumuu dandeenya yookiin ijaaruu dandeenya ka jedhu ilaallaa jechuudha. Mee jecha stay jetturraa himoota ijaarru. Fakkeenyaaf namni tokko as turii siin jechuu barbaade maal siin jedha? Stay here. Stay here siin jedha jechuudha. As turii jechuudha. Akkasuma naa wajji turi yoo siin jechuu barbaades maal siin jedha? Stay with me. Stay with me jedha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo akkana jechuu barbaade yoo tasgabbaa jechuu barbaade stay calm. Tasgabbiidhaan akka turtu si gaafachaa jira jechuudha namni sun. Okay? Yoo akkana siin jedhu stay quiet. Cal jedhi. Cal jettee akka turtu si gaafataa jira jechuudha namni sun. Okay? Stay safe yoo siin jedhan immoo nagaan turi yookiin akka nagaan turtu si gaafataa jira jechuudha. Stay safe. Fakkeenyaaf namni lama yeroo adda bahu yoo rakkoo wayii jiraate please stay safe. Okay? Nagaan akka turtu akka rakkoo takkatti hin galle si gorsaa jiru jechuudha namni sun. Yeroo takka jabaadhu siin jedha namni jabaadhu yeroo siin jechuu barbaade be strong isa dhuma siin jedhu akka jabaattee turtu si gaafachuu barbaade stay strong. Maal jenna? Stay strong. Stay strong. Jabaadhu. Okay? Akkasuma jecha stay jedhutti fayyadamne mana keessa turi maaloo jechuu barbaanne please stay inside. Stay inside. Mana keessa turi jechuudha. Kana jechuun alatti hin bahin jechuu yoo ta'u stay at home yoo siin jedhanis mana keessa taa'e jechuudha ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf hin rafini dammaqi jechuudha. Dammaquudhaan turi yookiin nama dhaga'u ta'e jechuun hirriba dhiisi nama dammaqaa ta'e jechuu barbaade stay awake. Stay awake. Okay? Hin rafin jechuu agarsiisa jechuudha kun. Okay? Xiyyeeffadhu jechuu barbaadde nam tokkoon stay focused. Maal jenna? Stay focused jenna jechuudha. Okay, nama gaddaa yookiin yaadni isaa negatiiva ta'e tokkoon akka yaada gaarii qabaatu gochuu barbaanne yookiin gorsuu barbaanne stay positive. Maal jenna? Stay positive. Yookiin immoo stay positive jennaan jechuudha. Akkasuma kan xumuraa gammachuudhaan turi yookiin gammadaa ta'e jechuu barbaade stay happy. Stay happy jennaa jechuudha. So jechi stay jettu tuni haasawaa nuti guyyaa guyyaan goonu keessatti iddoo guddaa qabdi jechuudha. Gara jecha itti aanu yeroo dabarru maal jedha? Miracles jettu tana fayyadamne waan hedduu akkasumatti haasawuu dandeenya jechuudha. Akkuma jecha stay jettu san haasawaa guyyaa guyyaan goonu keessatti iddoo baay'eetti tajaajilti. Fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya? It is miracle. It is a miracle. Yoo jedhu nam tokko kun dinqiidha jechuu jirra jechuudha. Yoo akkana jennu this is a miracle. Kuni dinqiidha jechuu jirra jechuudha. This jechuun kuni jechuudha mtire. What a miracle yoo jennu akkam dinqiidha wanti isaa baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Wanta ta'uu malleedha jechuudha wanti ta'e saniif what a miracle. Akkasuma yeroo takka that was a miracle. Suni dinqiidha jenna jechuudha. Kareefu kuni jennee miti. So suni yeroo jennu wanti sun achi jira jechuudha nurraa fagoo.
yookiin wanta dabre jechuudha. Jireenyi matummaan isaatu dinqiidha jechuu barbaadan immoo life is a miracle. Okay? Suni dinqii miti jechuu barbaadan immoo that's not a miracle. Okay? Naatuma jechuudha. Naatuma galchuudhaan akka wanni sun hin taane dinqii akka hin taane ibsuu dandeenya jechuudha. Gara barreeffama kanaa yeroo dhufnu maal jedha? Don't let people know too much about you. Suuta yeroo dubbisnu akkas ta'a. Dafnee yeroo dubbisnu don't let people know too much about you. Don't let people know too much about you. Don't let people know too much about you. Namoonni waa'ee keetii haalan yookiin akka malee akka beekan hin godhin, hin hayyaminiif jechuudha. So asirratti jecha don't let jettu haasawaa nuti guyyaa guyyaan goonu keessatti gahee guddaa akka qabdu fakkeenya wajji kan ilaallu ta'a. Fakkeenyaaf don't let ka jedhutti fayyadamne akka inni deemu hin hayyaminiif yookiin akka inni deemu hin godhin jechuu barbaadde maal jetta Ingiliffaani? Don't let him go. Don't let him go. Inni akka deemu hin hayyaminiif yookiin akka inni deemu hin taasisin. Okay? Fakkeenyaaf nan xiqqeessin jechuu barbaadan tokko don't let me down. Don't let me down ta jettu yeroo pronunciation eene jennu don't let me down. Don't let me down. Nan xiqqeessin. Okay? Namni kaan deebisee sin xiqqeessu jechuu barbaade kam jedhare? I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. Yookiin immoo I will not let you down. Yeroo adda babaasne jenna. Yeroo walitti finnee yookiin pronunciation eene jennu yeroo pronunciation isaa jedhu kam ta'a? I won't let you down. I won't let you down. Akkas ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf don't let it happen. Don't let it happen ka jedhu akka wanni sun ta'u hin hayyamin jechuudha miti. Dafnee akkami jenna? Don't let it happen. Don't let it happen. Akka ta'u hin taasisin wanti wayii jechuudha. Hin hayyaminiif jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf akka isaan injifatan hin godhin jechuu barbaadda ta'a Ingiliffaan. So don't let jettee maal goota? Isaan jechuun them jedha. Isaan jechuun them jechuudhaan yeroo objectii ta'ee dhufu. Okay? San booda mo'achuun winidha. So maal jenna? Don't let them win. Suuta yeroo jennu jechuudha. Dafnee jechuuf don't let them win. Akkas jenna jechuudha. Kan biraa nama booyuu agartee yookiin akka namni sun hin boonye nama san gorsuu barbaadde. Okay? Don't let fakkeenyaaf kan booyaa jirtu dubara yoo taate don't let her cry. Don't let her cry. Isheen akka boochuun taasisin yookiin hin godhin. Don't let her cry. Akkas dafnee jenna jechuudha. Tokko lafaa kee akkaan irraanfadhu nan godhini isin jechuu danda'a. Okay? Don't let me forget. Maal jenna? Don't let me forget. Akkaan ani irraanfadhu nan godhin yookiin naaf hin hayyamin. Nan taasisin jechuudha jechuu gara biraan. Okay? Okay, yoo akkana jedhe maal jechuudha? Don't let him speak. Don't let him speak. Akka inni dubbatu hin godhin. Akka hin dubbanne dhorke jechuudha gabaabumatti. So akka inni dubbatu hin godhin jechuun akka inni dubbatu dhorke akka hin dubbanne godhi jechuudha. Don't let her leave yoo hin jedhe maal jechuutti hin jira. Don't let her leave. Akka deemtu hin godhin. Akka turtu godhi malee jechuudha karaa biraatiin. Don't let them see. Don't let them see. Akka argan hin godhin. Okay? Barreeffama kana keessatti jecha jiru too much dha. Okay? Maal jenne jalqaba irratti don't let people know.
namoonni akka beeku hin hayyaminiif jenne. Too much baay'ee jechuudha. About you waa'ee keetii jenne mire jecha too much jettu tana fayyadamne waan hedduu takka haasa'uu dandeenya jechuudha. Akkuma kanneen darbanii jechuudha. Too much jechuun maal jechuudha hiikni isaatii baay'ee yookiin immoo haalaan jechuudha mire. Okay?